habibi. Niin fita daawti. Nuti amma islaama eega islaama taane waan rabbiin keenya itti nu ajaju san waan rabbiin keenya itti nu ajaju san cinaa tokko ajaja isaa fudhannee cinaa tokko dhiisuun hin taatu. Ajaja rabbii eega goone waan rabbiin juusan guutuu godhuun nutti dirqama. Ifiin feenu keessaa fudhannee amantii islaamarraa kanuuf hin taane lafa dhiisuun waan hin taaneef jecha osuma hinaaffaanis jirtu amantii seera rabbiin jeesan guutuudhaaf jecha ajaja rabbiiti tunis afur fuudhaa rabbiif fakkateef dhiiratan. Amma silaa yaasin siin jee mustariyaatiyyaa siin jaaladha kabajamtu haadha mana kiyyaa yoomiyyuu onneeti je keessaa nan baatu. Garuu ammoo jireenyi jireenyi biyya Itoophiyaa san ni beekta. Kophaan natti ulfaate ijoollee madarasaa geessuu jira, ijoollee irraa dhiquu jira, nyaata godhuu jira, mataa ilmoon saffaa takka dhala mataa irraa dhiquu tolchuu naannoo fa'aa dha'uu fi malaa inni dhiira naannoo dha'uu hin beeku, biimaan qaqqabuu hin beeku, ati biran jirtu. Si galteemma yeroo takka inni dhiira YouTube fa'aa dalagaa gabbee viidiyoo hiriyaa fa'aa wajjin waraaba yaani jiruun nama tokkotti ulfaattuudha. Silaa dhalaa taate kafiifa dhiirtimmatti ulfaattuudha. Okay, tana keessaa hoo mustariyaati jaa isin tunis waan balleessitu obboleettii teeti. Garteemma mee akkam jettaa obboleettii takka sii dabaleetiin nama nagiyaa kabooda gartee yaa illee sittin goone nama naamusaa takka nu dabala mee akkam jettaa hayyama keetiin yoo siin jee akkam jettaa mee. Kana kan juta kafaarratti nuuni beeka. Inshaallah. Laal anis akkuma jetta babaastee naaf tana jetta babaasee siima. Shariyaan gaafa afur hayyame san ummaan teenya Aishaa nuuni hinaafte. جارتي النبي خينيا صلى الله عليه وسلم نهنافته إنه ما إيخا ليسي ومقايس هاني ليسي ون بين اللون دون قرنلين بإخوان بين راسهم قاريمتي إسانو نهنافن يرو وان خن هيا مسن نتهنافا نخيس خاي هنافا ونجامتو وان ربي نخيس خاي سيغلي ياسين أكافر مالي في الركن نيركتو المالي في تفركتون خنقم مجو لغرو خودتو بريدا فيا هي بيتنا فقوة نجر أفريقيا في سيراتي أولو بخنا انترا خود رفون ركنا اوكي رفون انتاتوف مجويتوف إن شاء الله لا جماعيان ممنوع أني أوكي شريعة إسلامة تنبلتو جتوات شريعة إسلامة تنبلتو جاني وانكنا وانا مشهودة نجرتو ربين هيا ميسي هنا فاسي مرقنو خني هنا فوف مرقا قمنانين هنا فجارس خيا فودو دلالي وإن شاء الله كانت تقرقلي كانت تدلال لوت انديسو أياسين سنيقلي إنو ما فودو وان قدو داو فودو مبكا قدو داو قرو يوفد إنه مسترياتين أوكي مسترياتين مين ما ياسين كنا دين قدو البرتن يمني والبرتن أتيس قدو مثلا يمن دفع إنجليز قدو مكانا يمن دفع يمني والبرتن مين ما مجا قد داخنا قلتهم يا بندي غين مجا قد داخنا واسيجا يا مستريات تفودنا نورمون قبدي جيسو دا هاي دو أكتر جيسو بيتاني والله نرجع فدو مين مجا خنا دين قد إتريس رومانتينا ما تريسي مين مجا خنا دين قد سيد دفع دين قد برتة ربي ولد تزين في ده جال الله ولد تزين ده هذا نمو قسمه والبرا الرادلته الحمد لله ربي جار سجاري سيقول نصيبه كذي تولجه اوكي دي بيتشا غرغرتين بني دتي لفا غرغرتين بتني خساره وان تيسا خسارتين جرو مش اغنا تكتيتي وبليتين تك اكما تجالت توتي تكلفتي او جالتي ايش مشكله ما مالتو مالجا never ever نجرو جالو نجاما ما جالتي كان دليل تجا خجالتني دوجا جار سنه مره مال غوتي ati di bicha gurgurteen bitanne bar mucaa dheeraa diimaa kanaan siddu fedheen gadda akkanatti hoo isaa suufa qabu hay maal jechuun abbaa khaanus nahla fi anti ya munira walaw ati naalaa fi khaanus dhalte nuura leelii ta dhaltu dhufa mumkin allah walaw maaltu beeka ani laal mumkin ati naalaa fi دلته نالا في خاروس دلته ممكن تسنجول لسن كده ببرد دلته فممكن يعني ممكن ما لبيتك وانسا
Mee inni haa dubbatu mee akkam jaa'inni dubbiin tuyyoo bareedaa fite komentii ta'e jalatti haa barreessu si jala jiraame isaa. Barreeffamee dubbiin ani juutu sirriidha Yaasin. Yoo sirriidhaa jee waan isaa ta'e naa ta'e. Maayyeen eegamu. Haa gaafii deebisiree. Deebiseera. Hin fuudhu. Hin fuudhu lees fuudha fi aan hanqina kamiin qaba. Maaltu narraa irru cabtu moo beektu moo maaliin ta'e fayyaa qabne inshaalla jahaniin qaba. Tawaaniin ani hin qabne qabdu ta biraatamtu irra ta'e inni fuudhu fakkeenyaaf. Hanqina hin qabdu bakka fuudhuu isa feesise. Hin feesistu osoo na fedhuun feesistu gaafa na jibbee immoo fuudhu fedhe ni fuudha haara qoomisa gaafa sana. Okkee si jaalata maal jechuudha isarra baate namni meeqaaf. Isarratti hin beekanutu waan namni itti fayyadamutti hin fayyadamnu mataa keenya dhuunfaa mataa keenyaa qabna. Akka jechuun jira laal Muniiraa dhiisi. Muniiraa bultii namaan diigin. Muniiraa dhiisi. Hawaati ummaan faanus nama abshaalaa warra magaalaati. Nama tun isii diigduu miti. Bilchaattuudha. Nama dheeressee yaadu fageessee yaadu. Gowwaa akka kiyyaaf keessan kanan seenaa intaltii shaatira tuni. Tun intaltii quttuudhaati. Akkasii mustariyaa teenya. Abbaa mana keetii hedduu jaalatta. Hedduu kabajaa. Abbaa kaanus abbaa na halaati. Wajji rabbi umrii isin haa dheeressu wajji rabbi isin haa jiraachisu si malee tabiraa akkana laaluu anuutti hin dhiisu akkana ijaan anuu laaluutti hin dhiisu bakka nan jirutti akkanatti dhalaa takka laaluu hin danda'u Yaasin. Inni nuun laalu. Itti amantaati kan inni laalu. Haay. Maaliif hin taatti nama naan laalu? Okay. Wayin anamma waa takka dhodheessuu hin beeku dhugaa rabbii maaliifi yani waan Ramadaan ammas dhiifaman si gaafadha naafatiin tuni ammaa miti qawal beeynu Yaasin dhiyootana keessaa na bilbilee geeleeti gita akka wal na barsiise jeetiin wal barsiise koomantii inni guyyaa akkas jeetiin asirra sii baasa. Yaabaddaa isu. Niin baasaa? Baasi waan akkanaa kana ni uuna manuu aslan gurra kana. Niin baasaa? Qaccee tanarraa una yaadu. Niin baasaa? Baasi. Haay. والله باسي أب أمم هردفتوني أجاني رابد هردفتوني أمنا خيالكم وجون الدماء تجرا الدمنا بلا سيجرو تاب ور تنجرني ولا إدلي خن تنجرني ولا مخينان ديم تو ننجرتو ولا قرات ننجرتو. أوكي تك وري باسي تك دا Yaasin ati lendai yoo baasi jette dai yoo baasin jette moo lama dai Yaasin ati okay ani cikin beeku inni nu kasin beeku jettee mi ni laalti. Mucaan kun eenyu maqaan isaa? Eenyu jedhama silaa? Ijoolleen kan keenya akkana afaan garaa kana barannee afaan Doktor barsiisaan biyya kanatti manatti namaa dhufaa bar namni guddi mana barumsaa dhaqee barachuu waan hin tineedhuuf arabiffaa afaa barreeffadha yeroo tokko biyya arabaa jira waan ta'eef afaan arabii beeknaa no. Hundaafuu galatooma alfaadhaa. Forolaan naaf yaad hundi keessan galatooma. Mooyamne Ingilizanya manatti barsiisaa? Adabbii tokkoffaa barsiisaa manatti fiddee. Ara waan qullaa jirtu fakkaata al jedhu doktor. Ayya wal jedhe himadha. Adabbii tokkoffaa barsiisaa manatti naa fidi afaan Ingiliffaa naa haa barsiisu. Maal goota dulloomte sammuu hin qabatu. Haa? Dulloomte sammuu hin qabatu maal goota birrii baasee barsaa si fidaa miti adabbii sana himadha. Kaawwadha keessa hin barsiisin ani idaa qaba akkasii barsiisu. Na barsiisanii bartuu waa'ee kan ka'ee yaaduun harkaa bade malee. Namni biyya kan keessatti bar waggaa torbatuun taane harki isaa akkana godhamee giddiidhaan geeffamee barumsa harkifamee geeffamaan barachuu dhabuun carraa abbaan ofii kenneedha malee haatiniif abbaan baradhaadhaan rakkoon jaraa galgala nama naaxannaasisan maalirra oolte. Maalirra geesse hin jedhan
Yoo barbaanne nuti rafaa walla yookaan immoo taphataa wallee gallaa jechuudha. Amma kan duraan baratte egaa waa'ee kiyyan osoo yaaddu keessaa baade akkamitti si qaba mara yoo si barsiise. Eeka amma barsiisaa manatti fidinaa barsiisi ka amma bakka haadha ilmooti guddannee irraa kanumaaf. Happy waraandu keessa. Ara taap godha warri namoota wallahi galatooma alfaadha kabajatti sinii mala. Galatooma adabbii fudu doktor. Adabbii Adabbii lammaffaa ishii. Adabbii lammaffaa ifaa dhaamsi dukkana keessa taa'e yoo fira qabaatte keessaa siyaa baasan yookaan immoo daqiiqaa arfan kana dukkana keessa taa'e. Sadaffaa qucci bidiggii 50 hojjedhu. 50. Dukkana keessa taa'abbo. Qacaqaqaqeen. Maal nagalchiya? Jaalalti. Sii sirba dukkana keessa taa'e. Jaalalti jaalaluu matantee dabaree akka walii hin taane tuunallee marare dhaggeeffadha. Akka walii hin taane tuunallee marare akka walii hin taane tuunallee marare. Ara taap godhaa si warri taap Mantee dabaree jaalalti jaalaluu wallahi isin namoota Hullee tana warri maa gabbaa sumana ijaan argu qalbinnaa daddaa kaana akkam tayuu firatti lafaan ufdayuu torbaan lama yaanni haatetiin habayuu miira keessan galle maar. Sagaleen kee kana qofa irraa bareeda akka? Wallahi. Ta'ee fiiraa qaba. Sitti bareede. Sirbiteef ta'a. Sittiin bareedne. Bareedeer. Galatoomii Ijoollee jettuure. hundi sagaleen kan kee baay'ee bareeda dhaaran. Wallahi. Dhugaa sagaleen kiyya bareedu. Ganama kanallee mana iluutitti sirbee ijoolleen sagaleen kee hin bareedan. Anjaarra guyyaa guutuu namni na faarsaa oole. Hin bareeda sagaleen kiyya. Har'a guyyaa kiyya nama. Guyyaa kiyya tolee. Bakki ijaarradhu doktor. Ililli afur kenna. Abaaboo fannoo kenna. Hara abaaboo afur kenna kan keessan dukkana keessaa baata. Wallahi nama sodaachisan gaafa achi kaan jechuudha. Shabaab. Hara abaaboo tokko naa dabala. Abaaboo tokko naa dabala. Galatooma alfaadhaa. Garuu namni hadha waanaa kennaadha irra caalaan isaa nama haaraadha nama ani hin beekne. TikTokii haa jijjiirratanuu fi nama wal arginee hin beeknu ani waliin beeknu. Shabaab. Dukkana kana keessaa na baasi aboo. Rabbi sitti dukkaneessin. Dukkana kana keessaa na baasa yaa rabbi jiruu keessanitti dukkaneessin ijaarsin dukkana keessaa na Double. Siidhumate Giloobii darban achi. Please amma giloobii jedhan kana keessatti wal gargaara. Thank you so much. Wal gargaara. Ibannee giloobii kana irratti wal gargaara isinii kenname giloobii. Please, suusee gargaara please. Naaf yaadkoo galatoom ulfaadha. Ara naaf yaadii wal gargaara yes. Suusee gargaara guys kadhu. Galatooma ulfaadha. Ara suusee gargaara bannaa. Guyyaa kana na bira dhaabbatee akka. Ay, private irra godhatanii deemtanii rakkoon kan keessan daasporonni. Dhiisaa banaa godhaa namni fooloo isin haa godhu. TikTokiin keessan haa guddatu isin giiftaroota waan taataniif. Hidhattanii hin deeminaa. Fooloo godhaa fe'e. Galatooma alfaadhaa wallaan. Guys, kuma namaa nu dursiti akkam taana. Chala, thank you so much. Akkam taana formaan. Orolaan galatooma alfaadhaa. Rakkoon bari yoo nama maqaa keessan Giloobii jira amma wal gargaara asirratti warri giiftii qabdan. Please gargaara. Fira qabdii gargaara please. Bannaa taachuu giloobii kun shanii baay'isaara guys. Guys shanii baay'isaa jira wal gargaara. Guys shaniin. Let's go. Kunyara dhibba tokko ol darbanu. Timing! Numani? Yes! Wayne naami kofi adda. Galatoome ilfaadha. Jarannu caalaayyuu barsila. Alhamdulillah. Ija dura nama renumatu caalaa. Baga Simoone doktor as ba'i. Ma'aleesh.
Dhibbu mala maafsi caallee bar. Intau kan. Onnee tokkoof si mo'anne. Galatoo maal faadha baga iyyuu giiftiin keessan lafatti hin badin. Dhuguma manni kaayiroo kun na jaallachuun afuu akkam waggaattis torbeettis yerman dhufe